ibsaa war fidee dhufe dallaala warra baddeessaa waadii dawaasir jiraata dallaala warra baddeessaa dhaloonni isaa miyyoo tana arabaa tokko kana dhehee ija keessa akkana godhe sababni inni akkana godheef arabni miyyoonni hin deemannaan hin deemtu jedhanii dhoorkanii dhahanii mana keessatti ol deebisan namni maaliif dhoorkitan jettee ijoolleen isaanii araba irra dawwaltee addaan baafatte arabni akkana jeen dhaggeeffadhaa gurra banaadha ibsaan maallaqa narraa nyaati jeen maallaqa kiyya naa fidaadha miyyoo teessa fudhadhaa jeen arabni dhugaasaati maallaqa kiyya naa deebisii jeen jechuudha ibsaadha. Ibsaan dallaala maallaqa sarwaan deebisuu diddaadhaaf miyyoo fuudhuu didee jechuuchi. Yoo miyyoo achii fuudha jee arabni maallaqa gaafata. Dhugaasaati. Maallaqa waan dallaalaa irra nyaatee arabtichi maallaqa naa deebisi miyyoo fuudhii jeen sababa sanitti miyyoon ibsaatti dhiisee miyyoon mana arabaatti tumamaa jirti jechuudha. Meerii irnaa gabbaatee dubbii bocolti. Tartiiban qabdu meeriini. Meeriin fooloodha qabdi. Fulaarsii baay'ee qabdi gabbaatee taasoyti ibsaa mana ibsaa galti. Maa kijiboofta meerii irraa. Ibsaan dallaalaa miti. Maa faradda meerii irraa. Ibsaan koo mana isatti dhalaamee kolfee. Tabaatii jatti ilmoo wajjin fuudhe sanoo. Maa faradda meerii irraa. Uttuu teekumaan qo'adhu taa'e. Uttuu teekumaan qo'adhu taa'e meerii irraa. Siidhaameetiin jiran. Kabajaa ta'e sirra wallaaltee kabajaa suleetiifin si dhiisan sirraan deema yookaan fayyadamtu miidiyaa akka bishaaneetii fi akka duree ibsuuf fayyadame. Bakka si nyaanne loqatiin hudduu teekumaan qabadhu taa'e. Dira inni mana isa beera ulfeessuudhaan maa irraa gabbaateen dubbatiin achi galta kaa'eeti. Ati achi galta dubbii irra dibda fooloodha qabdaami dhiiga miyyoo dhooyisitaa jechuudha. Baasaa miyyoo achi faraddu. Arabtichi ijoolleen si dawwaltee jira keenya. Maaliif qabdaa maaliif akkana gootaa annaan maallaqa iyyanaa kan naa miyyoo teessan fudhadhaa jeen. Ibsaan dallaala maallaqa irra nyaate miyyoo waadii dawaasiru waraabeessi malee Oromoon hin jirtu jechuudha. Meeriin tana gabbaatee dubbii ibsaa cufuudhaaf achi galtiimi. Karaa iidaa tolfattee jechuun iida mana galuu deemta kan manaa beeka. Iidaaf ibdura haaxaa'u jirti cubbuun tun. Cubbuu deem meerii irnaa sirraa. Laal waan afaan hin baasin meerii. Dilli ibsaan beera inni achi ulfeessan. Beera karaa argeeltaa karaa machaala kana kan inni achi ulfeessisan tabaatii jaa wajjin fuudhan jirtu. Ta ulfeessee ari'an jirtu. Maa kijiba ofta gabbaatee ibsaan nama nagaati. Ama sadii bira jirtu. Faraddu. Kijiba noofin meerii irnaa sitti dhaameetiin jiran yookaas raggatan. Raggataa takka nama raggatanii raggatan. Uf kabaji taa'e. Uf kabaji meerii irnaa. Baasaa miyyoochi kabalaaf waan arabaa deebisaaf dallaalummaa maallaqa namarra nyaataniiti hoggaa namni inni gallajee dalagarraa naman fuudhan. Diddaa maallaqaatiif yoonni fuudhuu dideef waan biraatiifi arabni maallaqa kabalii koo fuudhi jeen. Maallaqa iyyanaa deebisii jeen arabni ibsaadhaan. Sababa maallaqa diddaa miyyootu mana arabaa keessatti akkana taa'aa jirti jechuudha. Ibsa warri waadii dawaasan ibsaan hangafee hundinuu budu'aadha.